Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattan yeroo kana geessanii jirtu obboloota kiyyaa ammallee darbaa jira dhaamtuun takka isiniin arginii rakkoon tokkomtu isinirra hin ga'in isiniin jedha. Akkuma argitanii bilbila achafarraa garagashee tana waraabaa jira deemaatiin jira. Makiinadhaan hin deemaa jira jechaadha. Magaalaa berutiin keessan deddeebi'aa jira. Giiftiin kiyya yeroo baay'ee ana fuutee bakkeenaan deddeemti. Hin deemus yoo hin jedhellee mana dhiistii nan deema yoo hin jedhe immoo wajjin hin deema. Yaa ta'u kaleessas deemeen arras deemeen ture haala nageenyaasaa waan tokko tokko diree nan gaggaafadha ture. Waan an dhagee tokko keessaa waa tokko immoo siniifan hima yeroo video tokko jedhee waan tokko siniimu waan keessallee waan sinii taatu siniima siniin jedha gurraan godhaati qabadha warri otoo dursitanii waan tokko koomentii irraan waan tokko hin jedhin dursa waan ani jedhu tokko hubadha odoon hubatiin waan tokko jechuun hin barbaachisu siniin jedha. Sababiin isaa hojii koo hin dhiisu garuu waaqayyo nagaa habuusu biyya kanaa fi hojii hojjechuu koo hin dhiisu sinis immoo naqee dhangalatooma like share godhaan siniin jedha. Warroonni mana koo faara taatan ammoo maamila ta'uu hin dagatinaa. Egaa haalli nageenyaa galata waaqayyoo gooftaaf haa galatu siniin jedha. Garuu wanti ta'aa jiru wanti ammaaf yeroo baay'ee nan qoradhaan dhugaa rabbichaadha madaamii kiyya baay'ee gadi fageessitan nan qoradha. Akkamii haalli nageenyaa kun akkanumatti itti fuufamoo akkamidha yeroo hin jedhuun yeroo baay'ee galgala yeroo wajjin taa'u nan gaafadha akkasumallee bakkee yeroo deemu kanallee nan wajjin haasee nan gaafadha lafa kunitti ta'ee mastaawutiin minaaminni sun caccabarree bira geenyetti turre garuu hin waraabne siniin jedha. Sababii isaa waraabne nan dhiise jechaadha. Yeroo makiina yabbadhu waan lafti naan maruuf jecha kanaaf obboloota kiyyaa wanti kun inuma jira yaa ta'u malee akkam akkanatti itti fufamoo haalli nageenyaa hin taa'amoo maalidha jira yeroo kaafadhu ishee yeroo baay'ee nagaan hin ta'a homaa rakkoon hin jiru jetti yaa inni akkasittiin isaan tokko san kun obboloota kiyya inni boombii miti jetteetti ishee otoo boombii ta'ee magaalaa kana hundatu bada jechaadha hunda isaa jechaadha. Garuu isaan kan isaan tokko isaa jiran waan ta'e tokko isaa jiru maashina eenyudha roopilaa keessan jechaadha. Xiyyaarittiidhaan dhufanii waarrataniiti ishiidhaan waa takka tokko saniituma deemu malee waan isaa tokko soggaasiin hin jedhu hafuura isaa santuu mastaawutii cufamee jiru caccabsa malee isa kaanumaa rakkoo miti naan jechaa jirte jechaadha. Jecha jara kanaarra garuu hunda hin amanu araboonni namaan isiniin jedha. Kanaaf obboloonni keenya baay'een irraafamaa jirra. Anamma yeroo akkasitti waan baqa waggaa akkasittiin tokko kana waggaa akkasittiin eenyoodhu kana maalidha odeeffannoo biraa immoo waan hin dhaga'e kaleessa yaawani kaleessa halkan ta'e guyyaa ta'e hin beeku hin dhageenye jechaadha. Bootaa kam akka ta'e hin beeku baadiyyaarraa daarii waliirraa haa ta'u hin beeku. Innaa tuskiidhuma akkumaas beeruti keessatti ta'aa jiru kanatu tokkofameetti namni 12 mana barumsaa keessatti du'anii jedhaniiti miidiyaa isaaniirraa akkasuma tokko irraallee dhaga'een jira. Wanta kanaan garuu ani beeku ragaa qabatamaa wanti ani qabu hin jiru siniin jedha isaanirraa dhaga'urraa kan hafe ija kootii waan hin argee hin qabu waan ijaan argine immoo dirqama akkana jedhee haasa'uun narraa barbaachisu waan akkasiiti jedhanii. Kanaaf inni xiyyaarri akkasittiin eenyuudhu kun boombii miti boombiin otoo gadi lakkifamee hunda keenya bakka tokkotti jim godhaan naan jettee jechaadha ishiin. Kanaaf isa miti jettee jirti. Wanti isaa ammaaf akkanumatti guyyaa dhufan hin beekani guyyaa tokko darbanii dhufu. Mijayyoo ishii immoo akkanaan jettetti meeshaa lafa keessaa barbaaduudhaaf akkasittiin tokkosu malee namatti tokkosaa hin jiranii. Naan jettee keessattuu warroonni daarii sinirra warri baadiyyaa fageenya daariirra hin jirtu jedhee yaadu garuu ijoolleen keenya. Daarii Israa'el irra warra jiran jechaadha akkasittiin rukutamaa jiranii. Isaan kun keessis immoo lolli cimaan hin taadha amma yaaddoon akkasittiin jiru. Lolli cimaan akka barbaade yoo ta'e mootummaan dirqama
uummata isaa kanaas keessa yaasuu qaba. Garuu akkamittiin akka ta'e xiyyaarra seenuu dhiise hanaaf gaaffidha jechaadha. Karaa tokko lolli omaan jedhu yeroo tokko isaan dhufuu jedha. Yeroo tokko isaan haa dhufan malee akkamittiin xiyyaarri immoo as dhufuu dide otoo nagaan jiraate akkamitti xiyyaarri biyya kamiyyuu biyya kana seenuu dhiise ana kanan kan gaaffinatti ta'e jechaadha. Waaqayyo irrattis keenya halkam keessattuu nu eega jennee ina budanna ni manaa nu baase nun qaaneessuu maatii keenya sin qaaneessuu dhugaa rabbii dabarsee du'atti nu laatu. Garuu immoo wanti isaanis hin dhoksu yeroo baay'ee nu dhoksu jechaadha. Jarumti kuniyyuu nu dhoksu waan ittirraa nu taasisan. Ijoolleen kee baay'een keessan immoo asuma keessa kan jirtanii lakkii hin argine hin dhageenye yeroo baay'ee komentii keessan nan laala jechaadha. Nu hin dhageenye nu hin argine jettu. Harki caalaan keessa warra dhageessanii warra argitanidha. Naannoo sana kan jiran illee hin jiru. Akkasuma immoo yeroo meeshaan kun eenyu dhurree manni isaanii kan itti rukutamullee hin jiru irraa siqoo kan ta'e jechaadha. Meeshaan kun samaayidhuma keessatti humna qaba akkasittiin eenyu jedha malee lafa ga'ee lafa kan rukutaa mana yookaan nama barbadeessaa jiruu miti jedhu isaan kun jechaadha. Miidiyaa isaanii irratti yeroo hordoftan akkasumatti argitu. Garuu immoo haalichi haala sodaachisaadha jedhu. Deebi'amee immoo xiyyaarri asiin seenu. Sababumti xiyyaarra asiin seenne fanaan waan gaaffinatti ta'e ijoolleen keenya yoo ta'u baate gara biyyaa galla. Fakkeenyaaf biyyi tokko hin rukutamti yaa'ii qabdi lola qabdi ta'e taanaan dirqama biyya sana keessaa ba'uun hin barbaachisa jechaadha. Mootummaan lammiilee isaa hin fudhata. Lammiin biyya biraa as keessa deemanii maalishoo innis hin jiru obboloota kiyyaa. Xiyyaarri kamiyyuu deemaa hin jiran kana hin hojjetti madaamintii waan ta'eef nan dhoksitu jechaadha. Kanaaf gara kamittuu socho'aa hin jiranii waan akkasiitti guyyaa har'aa dhufuu guyyaa boruu dhufuu guyyaa akkanaa dhufuu of eeggadhaa maalisheen hin jirudha waan akkasii waan sinii galuu qabu. Isaan guyyaa dhufan akkuma kanaan duraa sana godhaniitiin deemu jechaadha. Akkuma kanaan duraa qilleensuma gubbaarratti tokkosanii warroonni isinitti dhiyoo inni gaafa irraa amma inni lafatti bu'ee ta'a reenyu jedhe sun inni namnumaa hin taane nama lamatu baddalameedha malee kanarra rakkoon biraa wanti ga'e hin jirudhaan. Feenyu isaanii nan hordofa waan ta'eef televezyiinii isaanii hordofa. Warroonni televezyiinii isaanii giiftiin keessa isin dhowwii turre uumaa miti isin jedha tokko asumaa kottaa waan jiru tokko isiniif hanaasaa. Lafa isin jirtanitti rabbiin sila eegu akkuma amantii keessanitti du'aayii kadhata keessan godhadhaan isiniin jedha obboloota koo guyyaa rakkoo waaqayyoo oolchadha. Guyyaa kamiyyuu taanaan tiksee keenya isiniin jechuun barbaada. Kanaaf yaaddoo isaanii kana jedhanii irraa baasanii wanti isaan irraa haasa'anii jiru ijoollee keenya immoo hin dhoksu jechaadha. Eenyumaa taanaan hundumaa keenya iyyuu isaanii gadi buusanii kana jedhanii nutti haasa'an nu dhoksu. Waan hundumaaf waaqayyo jira isiniin jedha obboloota kiyyaa. Bakka jirtanitti rabbiin nagaa sinaa eeguu yeroo gaarii naaf qabaadhaa yeroo keessan kennitanii waan dhaggeeffattaniif laayik sheer godhaa warroonni aaraa mana koo dhuftan maamila tokko ta'uu hin dagatinaa. Baay'ee turtii gaarii.